السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرى جرتو dhageeffattoota fi hordoftoota keenya YouTube chaanaalii Bilisummaa Oromoo Miidiyaa. YouTube chaanaaliin kun YouTubii haaraa. YouTubiin kun YouTubii keessan. Kanaaf subscribe, share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Yoo isin nu bira dhaabbattanii maatii keenya kan taatan taate rakkoo saba keenyaa baasuudhaaf rakkoo uummanni keenya biyya keessaa gabrummaa keessa jiru gabrummaa uummanni keenya keessa jiru saaxiluudhaaf halkanii guyyaa hojjannee rakkoo uummata keenyaa addunyaa beeksisuu irratti kan hojjannu ta'uu keenya isin beeksifna. Kanaaf yaa lammii koo, yaa Oromoo, yaa uummata keenya subscribe, share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Kana wanni guddaan beektaa, namni Oromoo kun amma fakkeenyaaf Habashaan tun chaanaalii gurguddaa hedduu qabdi. Chaanaaliin isaanii hedduutu jira. Garuu chaanaalii isaanii chaanaalii rakkoo saba isaanii, rakkoo uummata isaanii ibsu yeroo viidiyoo tokko laalan biran kutan jechuudha. Biran kutan ni mararfatu. Uummanni keenyaas akkas ta'uu qaba. Uummanni keenyaas uumama xiqqoo takka irraa chaanaalii xiqqoo takka irraa gama saatalaayitii deemuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf deeggarsa keessa murteessaa. Deeggarsa keessa murteessaa. Share godhaa, subscribe godhaa. Anarra dhala Oromoo kanatti waan ni maddu takkaatu jira jechuudha. Chaanaaliin kun chaanaalii kooti. Chaanaalii kiyya jechuudha. Kanaaf chaanaaliin kun kiyya qofaa miti, keessaniis kan saba kanaati. Rakkoo saba kanaa baasuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuudhaaf muradhee qophaa'een jira. Kanaaf wanni isinirraa barbaachisu share, subscribe godhuutu barbaachisa. Uummata Oromoo bal'aa kana bira, uummata Oromoo bal'aa kanarraa waan hin barbaadu beektu. Haasawaan amma haasawee kana irra dhaabbadhee subscribe 1,000 yookaan 100,000 barbaada. Subscribe godhuun ni ulfaata. Share godhuun isinitti ulfaata. Subscribe gootee, share gootee chaanaalii nama Oromoo guddisuun sitti ulfaata. Sitti hin ulfaatu. Kanaaf namni Oromoo, dhalli Oromoo yookaan deeggartoonni chaanaalii keenya kanaa hundinuu viidiyoo kana yeroo laaltan, dhaamsa kana yeroo dhageeffattan share, subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'a. Maatii keenya ta'a nu jajjabeessaa. Kanaaf xiiqiin nu dhagahamuu qabdi. Xiiqiin nu dhagahamuu qabdi. Chaanaalii rakkoo uummata keenyaa dubbatu. Rakkoo saba Oromoo dubbatu. Gabrummaa saba Oromoo irraa rakkoon warri phiiphii kun mootummaan gabroonfataan Itoophiyaa Habashaa rakkoo uummata Oromoo irra gaggeessaa jirtu kana
namni sagalee ta'ee fi miidiyaan sagalee ta'ee fi dabarsu dhugaa dubbachuudhaaf qawwee caaltu jechuu miidiyaan. Kanaaf namni keenya ka Oromoo chaanaalii kana kaan hiriyaasaatti dabarsuudhaan subscribe nu godhaa, share godhaa, like godhaa, komentii nu kennaa, waan sirreessuu qabnu akka sirreessinu komentiin sii galtee yaada namaa kennuun waan guddaadha. Kanaaf komentiis isinirraa barbaanna, yaadaas isinirraa barbaanna, subscribe kuma 100 isinirraa barbaanna. Because maaliif kuma 100 isinirraa barbaannu beektu? Oromootana miliyoona 60-70. Oromoon miliyoona 60 miliyoona 70. Kanaaf subscribein kuma 100 isinirraa hin barbaadaa jechuudha. Jaalatamtoota, kabajamtoota, hordoftoota chaanaalii kootii. Kanaaf sagaleen nama dubbachaa jiru tun dhaamsiniin amma dhaamaa jiru kun dhala Oromoo hunda bira akka ga'u godhuun barbaachisaadha. Dirqama Oromummaati. Waan xiqqoo takkarraa ka'anii gama waan guddootti deemuu akka dandeenyu agarsiisuudhaaf nu jajjabeessuutu barbaachisa. Wal jajjabeessuutu barbaachisa. Yoo isin sii galtee gama chaanaalii kanaa nu jajjabeessitanii share fi subscribein keenya gama kuma 100tti ol deemu taate, miidiyaan kun miidiyaa uummata keenyaa, chaanaaliin kun chaanaalii uummata keenyaa waan taateef gama saatalaayitiitti fiinee miidiyaan kun miidiyaa sabaa godhuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ammas kan dhugaan sii galtee rakkoon saba isaa akka ba'u feetu chaanaalii keenya kana subscribe godhuudhaan nu bira dhaabbadha. Akkas nu jajjabeessuun keessan harkuma keessan san fuutanii subscribe irra godhuun kabajaa guddaadha qaba jechuudha. Nuuf kabajaa guddaa qaba. Kanaaf galatooma, fayyaa tahaa. Subscribe kuma tokkoon isinirraa eega Oromoo. Chaanaalii Habashaa jala yaataniitu sii galtee chaanaalii Habashaa kan subscribe guddaa godhee share guddaadhaan peejii Habashaa gurguddoo tana warri guddisaa jiru dhala Oromooti. Kanaaf nutis dhalli Oromoo hundinuu wal guddisuun barbaachisaadha. Waan Oromoo laaluun barbaachisaadha. Wareegama ummaan tana qabsoon tana Oromoon roga hunda keessaa jiraachuu qabdi jechuudha. Kanaaf dhalli Oromoo feetanii subscribe nu gootan, dirqama keessanii subscribe nu gootanii, share nu gootanii. Kanaaf dhaamsaan isin dhaammachaa jiru kana hiriyaa keessanitti dabarsaa. Subscribe nu godhaa, share nu godhaa. Galatooma, fayyaa tahaa. Isin jaalannaa galatooma.